Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaannee irraa hanga addisee taanaatti nu waliin tura. Itoophiyaan dafqaloon ijaaramtee obbolummaa jabeessuu fi ida'amuu nutubnee biyya badhaate dhaloota dhufuu haa dhaalchisnu jedhani ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Guyyaa ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 20ffaan bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fi hooggantoonni olaanoo argamanitti naannoo giddugaleessa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti haala ho'aa ta'een kabajameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed haasawaa ayyaanicha irratti taasisaniin Itoophiyaa dafqaloon ijaaramtee obbolummaa jabeessuu fi ida'amuu nutubnee biyya badhaatee dhaloota dhufu haa dhaalchisnu jechuun ibsaniiru. Naannoon Oromiyaa guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa marsaa 21ffaa magaalaa Jimmaatti akka keessummeeffamu dabaree fudhatteetti. Pirezidaantiin naannoo giddugaleessa Itoophiyaa Dr. Ndashaaw Xaasaa Asxaa qophichaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf kan kennan torban kana keessa. Mootummaan galmoota misooma baadiyyaatiin qabaman dhugoomsuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiruun imalli gargaaramtummaarraa gara oomishtummaatti taasifamu milkaa'aa jira jedhan pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii dabalatasaa Dirribee Taklee akka taanutti qindeessiteetti. Pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdiin godina Shawaa Kaabaatti sassaabbii oomisha gannaa fi misooma qamadii bonee eegalchiisaniiru. Mootummaan naannichaa dameeleewwan dinagdee gooroo shananiif xiyyeeffannoo kennee hojii hojjetameen bu'aawwan dinagdee naannoo fi biyyaa sadarkaa olaanaan fooyyessan argamaniiru. Milkaa'inootni damee qonnaatiin mul'atan jiruu fi jireenya qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa jijjiiruu irra darbee ilaalama waqtiin hojii ganna qofa bonni yeroo boqonnaa akka ta'etti fudhatamu hambisuun ganna roobaan bona immoo jallisiin oomishuun Oromiyaatti waqtiin hundi waqtii misoomaa akka ta'e obbo Awwaluu Abdii dubbataniiru. Godinichatti qonna gannaan lafti hektaarri 500 fi 990 midhaan gosa garaagaraan uwwifame keessaa 85 ol makanaayizeeshiniin deeggaramee kan misoome ta'uu kan ibsame torban kana keessa. Fayyadamummaa dubartootaa fi daa'immanii mirkaneessuuf tumsi qaamolee hundaa murteessaadha jedhani hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa aadde Mabraat Baacaa. Gumiin balballoomii rakkoo dubartootaa fi daa'immanii maqsuun fayyadamummaa gama kanaan jiru mirkaneessuu irratti xiyyeeffate gaggeeffameera. Dabalatasaa Biraanuu Tarrafaa akka taanutti qindeesseera. Dhimmi dubartootaaf daa'immanii dhimma hawaasa hundaa waan ta'eef fayyadamummaa dubartootaaf daa'immanii mirkaneessuuf tumsi hawaasa hundaa murteessaa ta'uun ibsame. Gumiin balballoomii akkaataa rakkoo dubartootaaf daa'immanii maqsuun fayyadamummaa isaanii mirkaneessuun danda'amu irratti adeemsifame. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa aadde Mabraat Baacaa saganticha irratti akka dubbatanitti fayyadamummaa dubartootaa fi daa'immanii mirkaneessuuf hirmaannaan hawaasa maraa murteessaadha jedhan. Miidhaan dubartootaa fi daa'immanii irra ga'u qaamolee dhiyoodhaan waan raawwatamuuf hawaasa miidhaa dubartootaa fi daa'immanii baachuu hin dandeenye horachuun murteessaadha. Fayyadamummaa fi hirmaannaa dubartootaa mirkaneessuuf dubartoonni hedduun carraa biyya alaa deemanii hojjechuu argataniiru. Miidhaa godaansi seeraan alaa qabu beekanii hojii barbaadonni karaa seera qabeessaa ta'een deemanii hojjechuun barbaachisaadha. Seeronni biyya keenyaa miidhaa dubartootaa fi daa'immanii irra ga'u ittisuu fi fayyadamummaa isaanii mirkaneessuu keessatti qaawwa waan qabaniif qorannoon irratti adeemsifamu murteessaadha jedhame. Biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnootaa sadarkaa 23 ijaarsisuuf dhaabbilee ijaarsaa 4 waliin waliigaltee mallatteesse. Dabalatasaa Seenaa Firdiisaa akka taanutti qindeessiteetti. Biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnootaa sadarkaa 23 ijaarsisuuf dhaabbilee ijaarsaa 4 waliin waliigaltee mallatteesse. Mootummaan naannoo Oromiyaa barnoota qulqulluu fi qaqqabamaa taasisuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnootaa sadarkaa 23 godinaalee fi bulchiinsa magaalota garaagaraa keessatti ijaarsisuun barnoota qulqulluu lammiilee biraan ga'uuf dhaabbilee ijaarsaa 4 waliin waliigaltee mallatteesseera. Dhaabbilee ijaarsa raawwii olaanoo qaban 4 dhaabbattoota kooppareeshinii ijaarsaaf riil isteetii magaalaa Shaggar, waldaa aksiyoona ijaarsa OBM, waldaa misooma Oromiyaa, dhaabbata ijaarsa Imeejin Waandee jedhaman waliin waliigalteen mallattaa'eera. Ijaarsa manneen barnootaa kan ariitiif qulqullina yeroo baatii 5 caalle keessatti ijaaranii xumuruun tajaajila barbaadameef akka oolu kan taasisan ta'uu dubbataniiru.
Sirna waliigaltee kana irratti argamuun haasaa kan taasisan hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo barnoota qulqulluuf qaqqabamaa lammiilee biraan ga'uuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jiraachuu kaasuun manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 23 godinaaleef bulchiisa magaalotaa garaagaraa keessatti baajata mootummaa qarshii biliyoona 1.8 ijaarsisuuf waliigalteen taasifamuu kan ibsan torban kana keessa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kan irratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan angolitti deebinutti nagaan nuuf tura.